يعني لا amantiin hin eeyyamu jechuu kee walumaa galatti dubartii takka mana tokko galchuu amantiin hin eeyyamu malee ani guyyaa oolmaa arginare. Amma wanne jechuu keetiifi suuraan inni filaashee ta'ee koofiyyaa koofiyyaa sadaqaa kan haata biraa haatee sibira taa'uufi. Akka deemtaan kimoggaan taphatanaa jiru. Waa hunda gisee wal bira qabu wanne dubbiin wali dhufte. Amma bareedin namni isin deebisee kanarratti yoo maal jettan hamda namni areeda baafatee sheefa ta'uu hin qabu. Fakkeenyaaf namni akka amantii ofitti waan barbaade keessa ofiitiin hordofuu danda'a. Isin fakkii warra miidiyaa dirqama yoo sheekan ta'e sheefa godhuu dandeettan. Sheenis akka sheefatti areeda baasu areeda rabbi namaa kenna oo baasee waan fedhoo dalagimee kan qabu rabbi jedhamaa godhu kanatti waan mahaa caqacaaqamaa ooltan. Shayxaanas miti musliima akkuma keessan. Uummata waa'ee isaa halkanii guyyaa hirriba dhabee fi dubbatu kana adda akka haadha manaa isaa tokkotti himaa qabda. Ani waan dhaamuu fi namni dhageetta doktor Oromoon akka jedhu namni hanqina sammuu qabu dhimma ofii isee kana maatiif jarjaraa jedhan siigiree. Sanuu dhimma isaanii oduu deebi'anii of gaafatan baay'ee gaariidha. Sheekamaan akka sheekamaanitti waan fedhe dalaguu mirga qaba. Siigiree tooba kaatee kan hojii dhaga kanadhaan dhiyoon kana argee itti ergadhee na jedhanii. Tooba arginu kaatee ittiin zafante doktoras ta'eetiin argine. Hunduma isaanii wantoonni waraanaa miti shintibeetiin mallaqanii tooba. Sanuu jechuudha. Sheekamaan akka sheekamaanitti waan barbaade dalaguu mirga isaati dhaan akkanatti. Dhimma keessan beekaa malee dhimma nama ofirraa isaadhaan walumaa galatti jechuudha. Maafi dhimma keessan beekaa keessaa ofirraa isaa jechuun waa hedduu keessatti hammataa hin beektaa mire. Saniifuu ofirraa isaa waan barbaade waan itti amane waan sammuu isaa itti amante haa dalagu. Akkasidhaan. Galatooma kabajamtuuf jaalatamtuu jaartii kiingii kenna. Makkarraa dhuftanii yaada nuu kennuu keessaniif uummata waggaa dheeraa sheekamaa haati manaa sagalee haadha manaa isaa dhaga'uu qabnullee dhageessisanii sagalee gaddeebisuu keessanii. Baay'ee tokko galatooma mucaanaa yaa bakka jedhu haa ta'u rabbi nagaan siyaahii ku habiibti gaafa sileettillee dhiyoo dhufullee baanne yoo si barreessinee si gaafa nama tiktookii dabalanneerra. Yoo inni immoo mana keessaa si caqacaqaa jiraate akkuma miidiyaa irratti warra miidiyaa mataa nyaatu kana mataa si nyaataa jiraate naa bilbilee ishii anaan fi baay'ee walitti ganda takka akka carraa faamlee waa ilmi dhiiraa kun saree yoo gaafa sileette sira irratti gatee wajaarsi isaanitti gale namni narra sheekamaalitti aan jiru miidiyaa kanarra namni ijoollee safaraati kanirraa takka isa waakkadheen beeku namni hundi hin beeka naada waleeshii gizee walloltee minaamin natti himadhu jaartumaa faa isin ilaala. Sheekamaan akka gileetiin bira ta'ee gurra seetan isleetiin wallaahi nama tokko miskiina manatti nama gaariidha garuu ani yeroo isin bira yaalaa humna isa himattan si dhugumaadha wallaahi tiiktookii isaa illee jala deeme garuu dhugaadha. Sheekamaan maqaa bareedaa yaanii muuziqaa yoo qabatu hin deeggaru maaliif yoo jettan abbaa manaa fayyadee ta'u ani musliima kunillee musliima isaanitti hin deeggaru garuu haa ta'u. Mana keessatti akkasanii miti doktor walumaa galatti jechuun mana keessaa fi hin deeggaru si jammar gaa'in beeta jaalala keessaa illee musiiba. Galgala eegala ciiftan booda obbo Kiingi. Wanni ati godhaa jirtu kun xiqqoo naan gammachiisu hin jettuuni suuta gurra asii obbo Kiingi jette. Habiibi jettee ni obbo. Hamza dhageetta. Ati ammaan kana soddaa Kiingiiti. Waa yeroo naaf hin rafne haasawuun sitti eegalee maaliif jettee ati soddaa gurbaan kun si soddaa kan gaara bitaa si malee. Sanii miti waa achi fagoo hin geessitti. Waan takka qofa si gaafa jedhani waan biraa osoo hin ta'in inni dhimma biraa haasa'u dhimma biraa kuni sunna laallatu. Kan inni namtatu waa lameen qofa obbo Kiingi
wani muuziqaa wal qabatu wani ulamaa indiyoo kana biyya raasii bira dhuftee turte sana gaafa kana kala sirratti arganii gaariin ta'uu waan jedhamu malee ta dhimma dhuunfaa keessanii haadha wal arda farajna afiraash bira fakkeenyaaf inni dhiiraa namarra sagalee jabaatu yoo waan akkana kana isee yoo gaccaliinaan jee ani dubartiidha gaccallisuun qabare yaani dirqamatti deebisee reeflee jedhee akka sanatti hin tolu walumaa galatti. Magaalaa amma jaartii amma ijoolleen teenya wani ijoolleen hundinuu amala kana baradhaa gisee jaartii kee gattaa ije gattaa gisee jaartii kee raafi ije raafi gisee jaartii kee fincaan ije fincaan hayyama malee bulbul hin jinnaa. Amma saatanii ajaarsaa kan hin dhadhaabbatina bakka raadhaa wantan hin beeytani. Kanaafuu qaalii isaa godhuudhaaf haa yookaan ije taa'uu keenaa ta'ee jira naannaa hundaa. Haa baga jiitee adeeroo qoye dhiifa mana godhu qamiyaa. Yeelee nagaa. Ayyaa nagaa alhamdulillah. Asitti na jabuuta akka isaanii dubbisa boodaa. Rakkoon qabuuni? Asuma na dubbise. Ay, dhoowwaadha keessan. Keessan dhoowwaadha jaartii namaati. Asuma na dubbise. Rakkoo qabu. Ani sassaar gosa ilaalchisee ta'uu danda'a waan rakkoo qabu miti eegeetiin hin ta'u ta'e rakkoon qabu. Jibriil. Shee Jibriil. Kan waaqaa inni. Laa. Naomba mia lugu magaro mungkin yo simita itu sinama hesam fardi. Bila keessa nama ni bukan menjadi nama dur sudah bila keessa lugu. Yoro darbe. Benar. Berarti medani marah. Berarti. Waliin qabdan tana malee takkanii qabdaa tabra. Hedduun qaba garuu ol baasuu wallaalee reefa yoo ol baasadee hin dadhabe dhugaa. Video ragattu te saving gori wanna bule takka ragattu te garacha keessa duude suura rakeetta. akkas godhe yaa. Ani yubatu maanu timala alla yubanade. Wallahi mera isra nufurime rakin qabne. Nufurime rabbi fi afuru. Waan rakkatu rabbi fi afuru nufuri banati shirakanne. Laa akkana yoo deema rakkoodha isin mana nan diiginare doktor maastaadan. Ini dah lalu dan jalan lah jechuun hin fedhanire waan akkasii kana anas dhufee dubbatuun kuri yoo ara dubbinatti dhaluun leessan uma bilbiladhee taa'aa raaba. Yoo inni dubbate naa barreessi keessan shakkii qabda fooloo si deebitu suuraa isaa galabbatee raggannaa silaa waan biraa maal gochuu dandeenya miti. Lakki yoo galabbaxanii haraggaxanii ani jaarsa galabbata araggataa waa isinitti himu. Ima usa male yo gurtana. Wallahi ni bareti. Profile si jere selete lale. Ni bareti. Ibrahim lale. No, kalau mani gatu ke lale. Era mame ko ini lala ya rabbi che ko mi yotan alhamdulillah. No gatu ke lale. Aku tombe apa ni? Nana. Amsa gate. Abotun tananiin beekaa abotun tabarana guutuu mataa gaddeebisteen arrabsaa bulte. Awoo isummaan duruu barana guutuu hanga sargii nati yaabita ashitti deemtu baatee takkaa ol suuraati yoo sun jijjiirratti mataa gaddeebiteen arrabsaan baneeraata nyaattee tumatti deebiti jimaa fudhattee tumatti deebiti. Hamza. Gaafsan yaa dabarfannoo leenatti jirti Gaafsan dabarfannoo akkasitti na oowwita. Wayinaan si dabarse ammaan si godhe wayinaan si dabarse ilma wayinaan si dhiise. Maal si godhe? Nama mana keessaa kan oo dadhaban isheen kun nama guddaadha. Mee nama narra guddaati akkamti arrabsoo akka keetii argaffiduu baadhe. Dasaruu laa jechee si dhaggeeffadha yaa Oromoo. Yaa Oromoo. Yaa Oromooti jechee si dhaggeeffadha. Anillee sa'a san dabarfannoon na jira. Akka waan ani itti dabarse.
لا إله زبر فنو إلا هم جزء دورنا ما تعرف تبعتي تكافي لما كسرنا ما قوق فتشيزن لا أنا ما كنت أقول أنا أرجع في دبر فنو كان هاي زبر فنو نجرة تكاوى أنا نلمس التهم بس مي مال نسي كورية يا أمي مي قافت دامو تبي واتري فبيرا كتير أواس جيرمني ما ستي ما قلت بلي أنا سابت ما أنا قلت سنجيبيه وبيجي قريت ما في عقبيه سنجيك يعني فما لا نتي تربجت همزة في أتتم باتي صديقه فنسو لا قفكني أنا ما جيت أرقى همزة في أشتن جاء تيو جاء صديق مي قام ده أشتن جاء تديو أنا سندرة جاء أفريقيا كفجاري